ka kaib sayo filates kija sayo filates rakon kabana yaman tu sibi tera arsisi komando hindi gujere karajar summatin siga jalalan siga fadde no kam filado sibi ha kani filado ni ma tera gojja ya ko Gurana kan no filado kam filado ani lumbun jiao ifuma khiya po anu khedi jala ila kurala wan franjen yedo mujan lubulle sigen material garu le chamale ati me mi yodi gaba do jaddi si ni lubu sigen na masjid da jo le chaga lubutan lubu kan lubu kan sigen ne chunu matter manusia bisa buat dia sudah barusan atau usia dari pernah maguya takaf na pure ya sinturan beta maguya takaf gibdin enu simu setenan hana tanah beka karena aku jadi sih karena aku jadi sih aku manja taisham aku manja tanah hiwan jatuh ke mana hiwan awun ni anjo akkum khana mazal ko jalan tumana tinakab do darajana tinakab do khana ni akkum khana mazal lagi fat aw anon fakenya abba manhaji bersahati karena tanah hawena bikyo sinja nabi sawala no question amma barati akabadina wanni atina kan itu wanni asi kennu jalalani sin madalamu gafi sin kawo itu na gafi chulen kamu gafi chulen kamu kheti mi khesuma frochu bar uko kiya khalas kiya wante wan sangoti sinja chujra bar anam mai sabuya takka anabin ni gize walin jiru sanguya me ka wallolli ababo te kabadembe chal jette agartem dufte tuma kamatti gize lafti naga esi jira adwan tarimat kas bas de barbada abba afur barbado te frotte khet igale wonni ratun jiru garu ati amma bar wonni nan jette okay ye wan dips chance mere ke se nan jette ere ke janna okay ye de miti wan sangori di pamasi gora ifam ne ana fa jori gon wana kanati madalame tura polo dura okay yo arra kana gone Pula durapu mal tagre walumu. Ya kan simu padanis. Guya kanati subedan no go tani subedan no go. Wanti wono lapsi sunju jara lagi sat anis nama sammu dambi chada atis nama sammu dambi. Jara le chulan yo Sudan khese jira yo nama. Malla kami tibar kuni yo kana hingo ne sinar. Kana bar kana gotus goru batus. Anara ki arara dage. Kanas gotus goru batus arara ko arara. Gina mo wani guddana sin jinjer wan kana godi wana sinjede fammo anmatu be kaitu male yo lakile darbini sirin arara mudafin ati bile an adunya tarata kamu berdin takran wo tamara lut ababo wan paparida sa wan kan me jadi mirinda du me ati jadi mirinda kan ke me mirinda ko yo bo temna yo ngati na sa easy antara takkayo marke badris la kana kadema tun to ko faati rebus namni wolin nudiriati ammanadi okay elege le jadre sabi trene jangana me shafra tega mo ebo genda kabde me daru yura udan detta le jagaga faktusin bayi ko to bawana so no kamna kala ita siga watu sir marate chanje su badi bayi ko to batte asom madrasi sensibte pitti pulta ke jalbor ali mono gal sir adan kushkibi aseni imsi shafi jaran tawanne samute akka kubba biraban abet akanalan gize wali galtan gize wal jalatan samuna ma kanati ada derestani fi hidu barada ana fi ada manati yarra bada we be kana gone ana fi ati manati beretu tisi kude sire sitin kisi fedde tinjira shillimata kheti famo surprise jaba kabta akim nazir sami alhamdulillah Daggaran bakka baga gone terudu kuma nan mukatte
Inni barbaru jechuun hin jiraamti inni aanatu du'ee bada malee inni leencan buusuu jechuun jira bar. Waan inni jedhu kana dhugoomsite ati. Don't worry about that. Dhuguma garuu nama fattaati. Dhugumanna aaruu dandeessa akkasitti. Dhugaas siyaare. Maaliif? Haa akkamitti? Akkamitti ati geelee naan jette. Ibsaan guyyaa takka makiidhaan geelee jedhu dhageessee ati. Uddee ani bara harargeedha wanni ati beekuu qabdu. Nuti nu biratti. Akka harargeetitti bar geelee jennaan dumaashi jennaan kalaas dhumatee bar. No. Sanii miti wanni ati beekuu qabdu. Gizi ammaani haasawa keessattiin na afaanii baate malee ilaalcha badaa akkasiisan sii qabaadden jennee bara. Kuni waan baratame nu biratti nama biraa mee maakii gaafadhu. Akkamiin geelee waliin akkamiin ijaammuun jaan. Indaa'uma agartee mee? Namni keenya warri duraanii maal jaan beekta? Intal jaan. Intali san siin quudhaan hin janne. Intala siin hin janne. Yaadee rakkoon qabu intala osoo jetteeti bar intala tokkoffaa intala eenyummaa tokko jechuun hiriyyaa jechuu bar hiriyyaa too wahiila koo jechuu hiriyyaa akkamitti hiriyyaa naan jetti sanuma naan jetti. Waa hela kiyyaata. Ani yoo siin jedhe hoo. Maal rakkoo qaba yoo miira keessa waan hubachiisaa yoo jiraatte yoo naan haasawaa jiraatte rakkoon qabu garuu. Anummaa yoo siin jedhe hoo. Yeroo mara garuu akkasin naan yaamte noormaal amma fakkeenyaaf osuma noormaala jirru osoo waan takka waliin balleessin takkaa 2 3 4 yoo irra deddeebitee akkas naan jette dhugaanii naara siigalee. Yoo garuu haasawuma siigalee waa si hubachiisuu keessatti yookaan ati waan hubachiisuu keessa yoo naan jette dhugaadhaa na dhagayamaa garuu akkasis siin naaree siin nootu siin cufure. Danaggat kokkoon. Irra deebitee iyyuu bar. No. Wallahi irra deebi yeroo qixaatii akkasitti rabbi kakadhe. Akkam? Gizee qixaatiidha gizee geemii taphatarrullee na dhagayaa hartaa miti geelee naan jetti. Animu? Ati akkas naan jennaan obboleessa kiyya ka'aa kiraa dhageessaa sin jedhe anis. Ara wayini. Garuutu ati akkamitti akkas na gootare? Jecha sanarraa baheef qixaata akkamitti qixaata jajjabaa akkasii na qaxxaata achinarraa garagalii naan jette gidaara qabadhu naan jette. Gidaara na qabachiiste. Ashaangulliitii isaan kaayyadhu naan jettee waraabee sana fakkeessite harka afaan irra kaayyannaan harka reebuusi naan jette. Deebitee afaanuma kana hidhadhu naan jette na hambiste. Kana hunda ta'e akkasitti signoor na gootee naan ooddee akka meeqa na gootee istiil kunuwaanii. Siigalee jaalalaan an sii qabu hubatte moo nu banne ture. Bar nama tumuunis jira bar. Amma ibsaa nama dheengadda makii waan hin goone hin qabu. Deemee tabiraa irratti faarsaa dubartii amma kaleessa mucayyoo biqiltuu irratti faarsuun agartee. Anaa dubartii biraa faarsuun. Takka waliin sa'aatii tokko guutuu caffaraa ture jechuudha. Ammoo ibsaan ammoo akka makii sanin na laala. Ani makiidhaa miti anin jechuun. Daa'imti yoo barbaade juusiidhaan sobu yoo barbaade karameellaadhaan sobu akkasuma se'an. Parsantii 5 qofa qaba akkanuma naamsee takka. Parsantii 5 tutte hafe ganamallee hojii qaba. Ya hirinya inde gamana bareede yoo jollumaarra eegale. Kun bakkoon bareedaa bakkeetti hin bareedne hin qabu. Ammaarraan sa'aa meeqa akka hojii hojjedhan hafe osoo beektee qoyyaatu almost yoo xiqqaate gara sa'aa 12 moo 10 hojii dalage. Anaa dadhabbii qabu ganamallee ganamaan seenu ilaa sa'aa tana taa'anii amma asitti isaanii riibaa kiyya ga'e ganamaanii kaawwan ta'e. Garuu kana hunda maal kana na gootee akkanatti akka jaalallatee na qabsiifteeti. Namuma tokko dubartii takka foofsa qabaadheen beeku waan kana dura amaallee kiyya funyaanarra na ta'a. Anchi kin gazzaashin sii bitameera. Saxxawush libbeen inki biyya shaaluu aanuu qabeenya keeti anis keeti akka barbaaddee na godhuu dandeessaa guutuu keetitti leencaa miti Maarsadis haarii 2024 qulfisee harka kaayee deeman ni qalladdaati. Tiqalli jaallash aruuza Oromoon takkaa godhatteen beeyne nama godhachuu deemuu meenaafeeti. Riikardii best way. Waan ibsaan ittiin maakii sosobuun nan sosobiin kaarbii jedhi. No. It's not like that. Waan ibsa shaan ittiin sosobuun waan. Yaa waan kanaan sosobaan maakii waan kanaan sosobaan akkasina sosobuun. Nama maal barbaada tokkoffaa gaafa sargii kennaa bahara gubbaa baanee kaduubaan dhufanii mudhii wal qabatan tokko hin jiru aan dugda garagalee dhaabbattee waan akkas akkasiisan. Titanic. Aan dugda garagalee dhaabbadhaa ati duubaan dhuftee mudhii na qabatta jechuudha.
Sanu duubaan dhufee mudhii si qabaddeetiin sirba waan isinitti ban sirba Titanic maal isa maqaan isaa qoyni yaadadha. No sanii miti. Ai sirba sana akkamittiin irraanfaddanii hin beekaa bara sirba Dhiisi sana. yookaan kan guyyaa waggaa kenna kabajnu haa ta'u. Bakka gaafa sana amma sirba ajaa'ibaa kana eeggachaa turte kun dhufe guyyaan kee arra Faatiloo bareeda akkaminnaa jirta gammachuurraa gisee sirbichu sun alla miiraan aan keessa seenu imimmaan kun akkana ijjetii yeetan na gugguuta. Siif sirbaa bara achi lafa sirbaa achi jalaa qabamutti dhiisa. Jalaa qabi waa'ee kiyyaaf jaartii xiyyaa keessaa bahi jedhi siree si ta'itti leencallee ni buusaa fi amma asirraa bahee buusaa waa'ee kiyyaa fi waa'ee isii keessaa bahi jireenya mataa kan keetii jiraadhu nu jiraataa jirra jireenya keenya keessa geera aawuteettaan. Deebiseetti ergaa godha. Okay. Deebiseetti himtu jechuudha. Deebiseetti ergaa. Atiin dubbate waan lakkoofsita. Dikilaayina na godhe hundummaan. Nuyi jireenya keenya keessa dikilaayina isa goone jira maal dikilaayina. Dhaggeeffachuu jira sanii fi hattuu kan na dhaggeeffachuu jirta kun dikilaayina godhe na dhagee. Arrarraa kaasee obbolummaan teenya. Itti ergi. Na dhagaa obbolummaan teenya obbolummaa teenya achitti bultii tiyya keessaa anaaf jaartii tiyya gidduu. Itti ergi garaa naa gubi rabbee qoy maatii bira jira qoy karaa maakiitiin itti ergaa bahe. Ayyee. Onoo dhufan isaa.